maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo hordoftoonni chaayinaalii dhangaa lubbuu bakkaa fi lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo araarsummaan giiftii keenya dubaroo maaram isiniif haa baay'eetu akkam jirtu. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u nagaa kooti. Qophii keenya guyyaa har'aati bifa haaraadhaan qabadhee kan isinii dhiyaadhee taajjabbiidha jechuudha. Taajjabbii kiyya guyyaa har'aatiin kan waliin ilaallu yeroo ammaa kana keessa manaafiqoonni shakkitoonni karaa adda addaatiin namoota mana kiristaanaa keessaa baasuudhaaf ofii isaanii gananii namoonni isa akka gananii bahan taasisuudhaaf jecha seenaa isaanii kaleessa darbe kaasanii namoota dogoggorsiisuudhaaf yaadu. ቄስ ነበርኩ፣ ዲያቆን ነበርኩ፣ መምህር ነበርኩ፣ ዘማሪ ነበርኩ፣ ለምን ጳጳስ አትሆንም? ሳጥናኤል እኮ የመላእክት አለቃ ነበረ። ዛሬ ግን ሳጥናኤል አይባልም፣ የመላእክት አለቃ አይባልም። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ነው። ዛሬ ዲያብሎስ ነው፣ ሰይጣን ነው የሚባለው። ይሁዳ ከሐዋርያት አንዱ ነበረ፣ ዛሬ ግን አይደለም። ሉበን ቱሬ፣ በርሲሳን ቱሬ፣ ዲያቆኒን ቱሬ፣ ፋርፈታን ቱሬ ማለፍ ጳጳሲን ታን ማለፍ ፓትርያርኪን ታን ሐረሚቲ jalqaba saxanaa'el angafa ergamoota ture har'a garuu miti maqaan isaanii jalqaba saxanaa'elidha maqaa kabajaa har'a garuu diiyaabiloos seexanadha. Yuudaan duuka boota 12 gooftaa keessaa tokko ture kennaa waaqayyoo warra isaanii kenname furtuun mootummaa waaqayyoo kan isaaniif laattame lafarratti kan isiniitan samirratti hidhamaa ta'u dachee kan isin lafarratti hiiktan samirratti hiikamaa ta'u jedhee waaqayyoo furtuu mootummaa waaqayyoo kennaa guddaa kan isaaniif kenne keessaa tokko ture. Garuu har'a miti ganuu isaadhaan waaqayyoon dhiisee bahuu isaadhaan gooftaa isaa gurgurachuu isaatiin Yuudaan mana qulqullummaa keessaa ba'e. Yuudaan ni kufe, Yuudaan cubbuudhaan du'e. Kanaafuu amma mana kiristaanaa keessatti turtanitti barsiisas taatan, lubas taatan, monoksees taatan akkasuma daaqonis taatanii mana qulqullummaa keessaa amma turtanittu kaleessa yoo arjummaa waaqayyoo isin tursiise har'a garuu tonkolii keessan gidiraa keessan yakka hojjettanii fi fedhii foon keessanii duukaa bu'atanii mana qulqullummaa keessaa erga baatanii har'a miti. Seenaan inni darbee seenaadha tarat ነው በቃ ምንም አይጠቅም። የትላንትና አልፏል። kan darbe darbeera. Kanaafuu kan darbe seenaa har'aa ta'uu hin danda'u. Namoonni kaleessa abalu barsiisaa ture, kaleessa faarfataa ture, daaqonii ture, luba ture jettanii namoota akkasii faana buutan. Yuudaan kaleessa duuka bu'aa ture, har'a garuu isa duukaa bu'uu hin dandeenyu. Yuudaan du'eera, badeera. Seenaan jireenya isaa ganumsan, seenaan jireenya isaa eebban osoo hin ta'in abaarsan, seenaan jireenya isaa gaarummaadhaan osoo hin ta'in waan badaadhaan haasa'ama. Saxanaa'el kaleessa angafa ergamoota ture har'a diiyaabiloos ta'e seexana ta'e diina ilmaan namaa ta'e waaqayyo gooftaan akka inni namarratti moosoo hin ta'in namni akka isarratti mo'u taasise. Angafa ergamoota kan ture har'a ergamoonni waaqayyo akka isarratti mo'anii fi maqaa ergamootatiin akka inni gubatu taasise. Kaleessa saxanaa'el waan angafa ergamoota tureef gareenwwan yookiin raayyaan ergamootaa inni kufnaan hin diigamne. Yuudaan waan duuka boota gooftaa keessas tokko ta'eef gaafa inni gooftaa isaa ganee bahu gaafa inni mana qulqullummaa sana dhiisee jireenya isa foonii duukaa bu'ee bahu namoonni isa duukaa hin baane nama biraatu bakka bu'e. Har'as akkuma diiyaabiloos akkuma saxanaa'el raayyaa ergamootaa keessaa baanan angafni ergamootaa qulqulluun Mikaa'el bakka isaa bu'e akkuma Yuudaan duuka boota 12 keessaa baanan Maatiyaas bakka isaa bu'e har'as bakka keessan namoonni bu'anii kennaa waaqayyo kan isaaniif baay'ate waaqayyo waamicha isaa godhee fi gara mana qulqullummaa isaatti tajaajilaaf akka muudaman kan godhe luboota taatanii kan as keessaa baatan barsiisaa taatanis kan deemtan faarfattuus taatanii kan deemtan kan faarfatan waaqayyoon kan galateeffatan dhugaadhaaf kan jiraatan waaqayyoon bakka buuseera. Nan turee jettan turtan paappaasii maaf hin taane paatriyaarkii maaf hin taane seenaan darbe har'a ta'uu hin danda'u. Namni tokko qulqullummaan isaa amma qulqullummaatti itti jiraatettidha. Erga cubbuu raawwatee booda qulqulluu jedhamuu hin danda'u. Namni tokko qulqulluudha kan inni jedhamu yoo cubbuutti hin kufneedha. Yakka hojjate irraa gaabbii galee qulqullaa'ee
gara cubbuutti osoo hin bu'in yoo jiraate qofadha. Cubbuutti bu'eera taanaan sanuma. Kanaafuu kaleessa dukkana keessaa namni dhufee ifa keessa jiraatee ifa keessaa gara dukkanaatti yoo deeme iddoo masaa duraatti deebi'e. Kanaafuu isaan duukaa bu'uun nurra hin jiraatu. Yeroo hunda jechuudha ergaa kana dhaggeeffachuu kan qabdan. Warra as keessaa bahan miti. Warri bataskaana keessa jirtan, mana kiristaanaa keessa warri jirtan, warreen kufan laaltanii mana qulqullummaa keessaa bahuudhaaf warri jettan, lapheen keessan bakka lamatti kan cabe kan hirame, amantaa kan hin qabne akka mana kattaarratti ijaarramtee bubbeen gaafa dhufu kan raafamtu, jiruuf jireenya keessan keessatti fooniif lubbuudhaan kan raafamtan, nama laaltanii kan deemtan of eeggachuun barbaachisaadha. Warreen jalqaba Saaxanaa'eliin hordofanii isa duukaa deeman, Saaxanaa'el Waaqayyoon ganee ani Waaqa keessan naaf sagadaa gaafa inni jedhu isaaf warri sagadan gaafa inni badu wajjin badan. Ergamoonni Waaqayyoo garuu kan akka qulqulluu Gabreelii fa'aa dubbii ergamaa sobduu kana dhageessanii amantaa keessanirraa Waaqa keessanirraa akka addaan hin baanefi cimaatii dhaabbadhaa. Amma Waaqayyo gooftaan keenya inni nu uume dhufutti bakkuma jirtanitti cimaa dhaabbadhaa jedhe. Cimanii warri dhaabbatan Waaqayyo isaanii eeggatanii Waaqayyo irraa kabaja argatan. Nutis warra kufan laallee warra as keessaa gananii bahan laallee yoo isaan duukaa buune ganiinsatu nutti dhufa. Kabaja dhabna, ulfina dhabna, jireenya bara baraa dhabna, mootummaa Waaqayyoo dhabna waan ta'eef nuti nama laallee kan deemnu osoo hin ta'in Waaqa laallee deemuun barbaachisaadha. Suba laallee kan deemnu osoo hin ta'in dhugaadhaaf jiraachuun dhugaa laallee deemuun barbaachisaadha. Jireenya foonummaadhaaf osoo hin ta'in kan lubbuudhaaf yaaduun barbaachisaadha. Jireenya isa biyya lafaadhaaf qofa osoo hin taane jireenya mootummaa Waaqayyoo samiitiif yaaduun waa'ee lubbuu keenyadhaaf galaa qopheeffachuun barbaachisaadha kiristaanotaa. Yeroo kee iddoon taanetti hin dabarsin, yaada kee akkasumaan hin bittinneessin. Jiruuf jireenya kee keessatti lubbuudhaa fi fooniin kan si uume kan si jiraachisu hunda keenya kan jiraachisu Waaqayyoodha. Namarra osoo hin taane Waaqayyoorra abdii godhachuun kan nurra jiraatu. Warra kufan osoo hin taane warra cimanii dhaabbatan, warra dhugaadhaaf jiraatan duukaa dhabuunee jiraachuun kan nurra jiraatu. Kanaan alatti warreen kufan, warreen garaa isaaniidhaaf jedhanii mana qulqullummaa keessaa bahanii deeman ni laallataanan macaafni qulqulluun warra akkanaarraa akka of eeggannu nutti hima. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4:1 irratti hafuurota hundumaa hin amaninaa qoraatii ilaalaa nuun jedha. Hafuuronni gara addunyaa kanaatti bobba'an hedduu jiru. Namoota dogoggorsiisuuf, amantaa isaaniirraa kuffisuuf, jireenya fooniif lubbuudhaan namni siyoolii keessa akka bu'u, du'atti gara du'aatti akka inni galu kan taasisan jiru waan ta'eef. Nama amannee nama duukaa deemna yoo ta'e qiree buuna. Waaqayyo amannee isa hordofna taanaan garuu isatti amanna taanaan jireenya bara baraa arganna. Namni na duukaa bu'uu barbaadu yoo jiraate waa'ee ofiisaa dhiisee fannoo isaa ofirra kaatee ana duukaa haa bu'u jedhee. Waa'ee jireenya isaa, waa'ee isa foonummaa, waa'ee haxxummaa isaa, waa'ee jibba isaa, inaaffaa isaa dhiisee. Hojii biyya lafaa hunduma cubbuutti kan nama geessan hunduma dhiisee maalaa godhu gad of qabummaadhaan na duukaa haa bu'u jedhe malee warreen kufan laalee adeemu hin jenne. Kanaafuu of eeggachuun barbaachisaadha. Akkuma raajonni sobduun bara sana isin gidduu turani ammallee raajonni sobduun yookiin barsiisonni sobduun isin gidduu jiru jedha macaafni qulqulluun. Raajonni sobduun barana qofa miti yookiin immoo yeroo nuti ammarra jirru kana qofa osoo hin taane durirraa jalqabee yommuu Musee faan barsiisanillee saba gidduu deemanii sabaaf saba kan walitti buusan, Musee fi saba kan walitti buusan, Waaqayyoo fi saba gidduu deemanii hafuura hamaadhaan daangiboodhaan kan hojjetan, xonqolaa kan hojjetan, masarrii kan ta'an jiru. Kan akka Daattaan fi Abeeroon lafti afaan bantee kan isaan liqimsite xonqaa warri ta'anillee yeroo sanillee ni jiran, har'allee ni jiru hundee isaanii. Warreen Kiristoosin ari'atan hundeen Heroodis har'allee ni jiru. Isaan Waaqayyoon erga gananiiti namoonni akka Waaqayyoon ganan kan barbaadan hundee Heroodis warri ta'an. Warreen Kiristoosin jireenya isaanii keessaa hari'an. Heroodis gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin ari'ate. Har'as gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ari'an jiru. Kaaraateedhaan hafuura hamaa baafna kan jedhan gaafa isaan akkas jedhan dhageenye callisne. Dhungoodhaan hafuura hamaa baafna jedhanii gaafa isaan jedhan akkas jedhanii dubbatanii safuudha jennee egzoo maarinnaa Kiristoos yaa Waaqayyooti kanarraa nu baraari jennee dhageenye callifne. Gaafa isaan namarra taa'anii gaafa isaan nama dhidhiitanii dhiitichoodhaan kaalchoodhaan dhiitichoodhaan lukaan irra deemuudhaan hafuura hamaa baafna gaafa jedhanii
dhageenye yaa waaqayyooti bara kan nurra dabarse jennee callisne. Har'ammoo geenyee Kiristoosiin kan ari'atan hundee iroorsi kan ta'an ani waaqayyo wajjiniin wal reebeera waaqayyo wajji wal dabaddabeera warra jedhan dhufanii ishi jennee dhageenye ati nu baraare bara timbiitii yookiin raajii bara dhumaa akka nurratti raawwanne nu eegi jennee dhageenye callisne. Ammoo waaqayyoon dhiifama nu haa gaafatu warra jedhan ka'anii dhufanii isaanii dhageenye callisne. Ammoo waaqayyoon kan uume ammoo waaqayyo wajjin kan walitti bu'an dhufanii guyyaa shanitti gadameessa keessatti uumamtee mucaan akka dhalattu ni goona warreen jedhan dhufanii. Ana isa miti kan baay'ee na dinqisiisu. Raajota sobduu warra akkasii miti. Warreen dhaggeeffattanii isaan duukaa buutan. Warreen isaan jalatti kuftanii isinirra deeman. Warreen akka kuwaasitti lukaatiin dhiitichoodhaan sin dhiitanii. Akkuma isaanii sammuun keessanii nagaa miti moo mee itti dhaabbadhaatii yaada ofumaa keessanii. Yoo nagaa hin taane mee mana yaalaa deemaa yaalamaa. Yookiin mee gara sabalaatti koottaati cuuphamaa. Gochaa hafuuraamaa kanarraa fayyaa. Yoo dhuguma nama taatan moo hafuuradha isin. Hafuuronni hamoon jiru foon kan uffatan tareeti moo isaan taatanii jireenya. Kanaafuu nuti ijoolleen tawaayidoo warra akkanaarraa of eeggachuun barbaachisaadha. Akkuma raajonni sobduun bara sana isin gidduu turan ammas barsiisonni sobduun isin gidduu jiru. Isaan otoo irratti hin beekamin barsiisa wanta amaname irraa kaachisee nama balleessu fidanii gooftaa isaanii isa isaan fureeyyuu gananii badiinsa hamaa ofirratti fidanidha jedha macaafni qulqulluun. Waaqayyoon uumaa isaanii isa isaan fure du'a keessaa gara jireenyatti kan isaan baase jireenya kan isaaniif kenne gananii badiinsa ofirratti fidanidha. Warra waaqayyoon ganan wajjin yoo kan hiriirru taa'e nus waaqayyoon gannee badiinsa ofirratti akka hin finneef of eeggachuun barbaachisaadha. Macaafa qulqulluu irratti namoonni baay'een gadhiisatti jiraachuu isaanii kana duukaa bu'u. Sababii isaaniitiif karaan dhugaa sun maqaa gadhee argata. Namoonni baay'een mana kiristaanaa keessaa ba'anii, namoonni baay'een mana qulqullummaa keessaa ba'anii gadhiisatti jiraachuu kan filatan, fedhii foonii duukaa warri bu'an, fedhii gammachuu foonii duukaa bu'anii isaan duukaa kan bu'an jiru. Sababii isaaniitiif karaan dhugaa sun maqaa gadhee argata. Maarree har'a mana qulqullummaa keessaa ba'anii ani qeesiin ture, ani monokseen ture, ani barsiisaan ture faarfattuun ture jedhanii as keessaa ba'anii karaan dhugaa isheen taate amantaan dhugaa sun maqaa isaaniitiif jecha maqaa gadhee kan argattu. Sababa isaaniitiif jecha maqaa gadhee argachaa hin jirtu. Har'allee qobii mana kiristaanaa kan lafa hin goone, masqalii mana kiristaanaa kan lafa hin goone, garuu soomuu kan hin beekne, hidhuu malee hiikuu kan hin beekne. Namoota gara ifaatti osoo hin ta'in ifarraa gara dukkanaatti kan argisan hin jiraniire. Sababa isaaniitiif karaan dhugaa kun maqaa gadheen arganneere. Macaafni qulqulluun kan dubbatu isa kanadha. As keessaa warra bahanidha isaan. Gogaa hoolaa uffatanii warra dhufan, yeeyyii ta'anii warra as keessaa bahan. Oolota seetii manni kiristaanaa keenya kan isaan keessummeessaa turte. Har'a immoo yeeyyii ta'anii as keessatti nyaatanii dhuganii quufanii as keessaa kan bahan. Waaqa isaanii uumaa isaanii kan ganan. Sababa isaaniitiif karaan dhugaa maqaa gadhee kan argatte jirti. Sassata isaan irraa kan ka'e immoo jedha macaafni qulqulluun dubbii mataa isaanii keessaa fuudhanii odeessaniin isinirraa nyaatu jedha. Firdiin bara duriitii jalqabee kenname isaan irratti faradamuudhaaf hin dhiifne erga jedhee booda akkana jedhama. Waaqayyo ergamootayyuu warra cubbuu hojjetan gad darbate boolla dukkanaa keessatti finyoo sibiilatiin hidhamanii guyyaa firdiitiif akka kaawwaman godhe malee hin dhiifnedha. Ergamoota warreen jedhaman keessaa inni jalqaba hangafa ergamootaa kan ta'e Saaxinaa'elidha. Cubbuu hojjechuu isaarraa kan ka'e Waaqayyo finyoo sibiilatiin hidhee gara lafaatti gad darbateedha. Lammaffaa Phexros boqonnaa 2 irraa ka'aa dubbisaa. Kanaafuu har'a seegaati warreen mana qulqullummaa keessaati diinummaadhaan ta'an cubbuu hojjechuu isaaniitiin warreen as keessaa bahantu qeesa nabbarku ilaalkasii wattu. Daaqoniin ture qeesiin ture jedhaas keessaa ba'e sababa cubbuu isaatiif akkuma daabiloos ilaala. Akkuma Saaxinaa'el samiirraa cubbuu hojjechuu isaadhaan gara lafaatti kufe finyoo sibiilatiin Waaqayyo gooftaan boolla ibiddaa keessatti isa hidhe. Amma immoo warreen as keessa turan sababa cubbuu fi yakka isaaniitiin kan as keessaa bahantu gaabbii galanii gara Waaqayyotti deebuu dadhabuu isaaniitiin akka Yihuudaatti lapheen isaanii akka Faraa'oonitti kan jabaatetu as keessaa ba'anii qeesiin ta'eera. Qeesiin ture, daaqoniin ture, paappaasiin ture, monokseen ture. Maaliif waan barbaadde hin taane? Ergamaallee maaf hin taane? Ergamoota keessaayyuu warreen kufan jiran. Kanaafuu namni kamiyyuu isa kana hubachuu danda'utu irra jiraata malee calliseetuma namoota duukaa kaachuun irra hin jiraatu laala. Macaafni qulqulluun kan nu barsiisu isa kanadha jechuudha laala. Gadi sinnee
لما فابيتروسي بقولنا لما لكوس كل الراكاس نيجا دبسنو إرجموني واقعي وري برسوت تصبدو كنا شالا عنقو في يومنا كمان اللي وراك إرجموتا كنا عرب سني أكيسان التفردمو في وفتا برتيسان رتي دبتني را وري هذا بافكا من سونغرو أكا بنين سوتا ويادني غرغرين بافنيتي وري أممو سانتي في كابو مفجفة مفعلتني تجدا وانت أوفيسانتي هنوبني ني عرب سجدا إسان أكما بدين سبنين سوتا سنتي بدو أفجر جدي كام وانو في سانتي أدام باسني هم بيجن هنوبني إن عرب سجدا إرجمون واقعي وري عنقو في همنا كمان بس سوتا صبدو كان اللي وري تعلن إسان رتك فردمو فما سان رتب بنينا إلا إرجمون واقعيو إسان تعلهم ناكك أبن دبّة متعفن كل إسان جرو إرجموت واقعيو نيربسن إرجموت واقعيو رتكان واقعيو رت ورك أنتو كنراوة لا غري دابلوس ورتان جولي دابلوس ورتان وانجيلا يوانس بوك الناس ديت لكوب سافرتمي أفرت إسين كان باكي سني كان دابلوس دا إسين فدي دوكا فدي فون كي سني دوكا بوتاني جدام إني جالك أبى راجلك أبي صوبا توري أجيسا توري ديكا تنجلا توري إسني سمو إسر راكم برات تنيراوت تني دي بريس راغوفتان دبتي راغوفتان كيني يسوع كريستوس كان أفو وراك كنا دوكا مالي فودارين كريستان نمال تاتن إترابك داتي يادا كران أوغا كم كتاتي أدام بافتشو تنور جراتا جالسني كران أوغا شي كم كتاتي أدام بافني إرجامني نمالا اللي ديم نتانن سيولي كي سبونا كان أفو أدام بافني ديمون برباتشي سارا إلا لا تيموتوس توكو فارت بكون نافر لكوس تكورة تكنا جدا برابود تنامون نتوكو أفوروتا ولا تسود أفين برشة أفوروتا همو دوكا واني أمانتا وانجيلا راكا جرجلان أفورو كلون كيسا باسيني دبتا جدا وري صبدون وفينر جنين يان نجرايشاني ديمين أمغوا ملك كتا شيء أنا أقول تكون جركنا ولا تشني جرجل تشني روزا لا إسان ورين برد ما تناموتا كرات أوغارا أمانتا أوغارا جرجل تشنكون كاتش سنكون namni amantaa isaa akka ganu waaqa akka ganu warri taasisan kun milikkita seexanaa warra qabanidha jedha laala macaafa qulqulluurratti tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 4 irraa kaastanii gaafa dubbistan jechuudha warri sobduun of hin argineen yaanni garaa isaanii diiminaan gubame milikkita seexanaa godhate kun jara kana wallaalchisanii garagalchaniiru milikkita seexanaa warra qaban warra milikkita jaa warra qaban warra bineensicha ilmu namaatii warra ta'an har'a kunoo ni argitu yoo ta'e kota misensa ilmunumati ta'a qarshin isinii kennama makiinaan isinii kennama jechuudhaan ifatti baasanii misensa seexanaa warri ta'an gaa akka namoonni immoo misensa seexanaa ta'aniif warreen waaman baay'ee isaaniitu jiru kanaafuu ijoollee waaqayyoo barri kuni bara dhumaati barri kuni bara firdeeti barri kun bara jallinaati bara kana keessa namni darbuu barbaade amantaadhaan jabaachuu soomiidhaan kadhannaadhaan jabaachuun barbaachisaadha malee nama duukaa bu'uun hin barbaachisu kanaafuu abbaan barbaade maaf paaphaasii hin taane maaf paatriyaarkii hin taane maaf malaayiktii ta'e yookiin ergamaa ta'e maaf hochoo qabaatee hin balaliine isa duukaa bu'uun nurra hin jiraatu nuti kan duukaa bu'uun nurra jiraatu waaqayyoodha nuti duukaa kan bu'uun nurra jiraatu wangeeladha macaafa qulqulluutti amannee dhugaadhaan deddeebinee gaabbii gallee fooniif dhiiga isaa fudhannee qophoofnee jiraachuun nurra jiraata malee raajota sobdoota taammirii fi dinqii garaagaraa hojjenna jedhanii addunyaa irratti bobba'an kana faana miti kan nurra jiraatu deemu kanaafuu addaan baafannee deemuun barbaachisaadha ibiddis kunooti bishaanis kunooti kan barbaadde keessaa harka kaa'ee jedhe yeroon kun yeroo filannooti ilaalaa namni jireenya bara baraa argachuu barbaade dhugaa duukaa bu'ee jal'ina irraa fagaatee biyya lafaa tuffatee waaqayyo faana jiraata lakki jireenyi lubbuu kiyyaa rakkoo hin qabu waa'ee foon kiyyaadhaaf hammam biyya lafaarra jirutti gammadeen jiraadha fedhii foon kiyyaa guuttadheen jiraadha jedhanii immoo warreen deeman kan isaan mudatu yoo jiraate kan isaan qunnamu yoo jiraate ibiddadha ibidda sana immoo asumaa qabsiifatanii deemu siyoolii keessatti ibidda nama guba jedhama siyoolii keessatti ibidda nama gubu asumaa qabsiifamee deema asumaatii fudhatamee deema cubbuu hojjechuun ibiddadha yakka hojjechuun ibiddadha waaqayyo ganuun ibiddadha waaqayyo irraa addaan ba'uun ibiddadha waaqayyo irratti ka'uun ibiddadha ibidda kanatu achitti dhaqee nama guba waan ta'eef kanaafuu filannoon kan keenyadha waaqayyo filannoo lafa nuu kaa'eera waaqayyo gooftaan macaaguudhaan fayyuu barbaaddaa jedheeni har'as waaqayyo nama fayyuu barbaadu qofadha kan inni fayyisu malee nama firqamaan miti waaqni keenya akka nuti fayyinu kan barbaadu nutu barbaadee fayyuu ni barbaadnu yoo ta'e gara isaatti dhiyaachuu danda'u nurra jiraata malee kanaafiyyuu warreen akka bishaan gaachanaa walii gadi raafamtan akka alaltuu bishaan keessaa walii gadi raafamtan jiruuf jireenya keessan isa fooniidhaaf jecha warreen waa'ee lubbuu keessanii irraanfattan jireenya biyya lafaa badhaadha biyya lafaa duukaa bu'uudhaaf fooqii fi konkolaataa argachuudhaaf jecha miseensa ilmu namaatii miseensa seexanaa warri taatan of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha booddirra ilkaan qaruutu baay'ata boo'ichatu baay'ata boo'ichisu yeroo sanatti hin fayyadu
booddee siyooliidha. Siyoolii sana keessa dukkana sana keessa immoo daabiloostu jira. Daabiloos immoo namaaf hin gaddu, namaaf garaan laafu waggaa 5,500 guutuu ijoollee Addaamii siyoolii keessatti kan cunqursaa ture. Bilisummaa dhugaa kan namaaf hin kennine fooniidhaanis lubbuudhaanis kan nama miidhu isadha kan nama eegatu siyoolii keessatti. Kanaafiyyuu har'a eegaati waamichi daabiloosiin ta'aa jira koottaa miseensa kiyya ta'a jedhee ilmu namaatiin qarshii namoota fuuldura qabee jalqaba irratti qarshii 500 sii gala jedhama. Ittaanee 400, ittaanee 200, ittaanee 100. Isaan booda ji'aan kaffaltii sii kaffalama jechuudhaan jalqaba irratti qarshii 5,000 kaffaltee ni galmoofta. Kanaan booddee mallattoon ati mallatteessitu jira, laayisensiin ati guuttu jira. Daabiloos wajjin laayisensii guuttetta taanaan qarshicha fudhadheelleen duubatti deebi'ee yoo jette lubbuu kee fudhatanii. Qarshii keellee ni dhabde. Qarshichallee kan saati waan ta'eef, kan seexanaati waan ta'eef. Seexanni amma waa'ee qarshiidhaaf miti kan inni dhiphachaa jiru. Waa'ee lubbuu namootaati kan inni dhiphachaa jiru. Qarshiidhaaf iddoon qabu. Qarshiin kan biyya lafaati. Lubbuun garuu kan waaqayyooti waan ta'eef, kan waaqayyo ishii taate lubbuu sana fudhachuudhaaf kan inni barbaadu waan ta'eef. Kanaafuu egaa namni dhaabbatee of ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Of eeggachuun barbaachisaadha. Bara kana keessa egaa qarshiidhaaf jecha karaa adda addaatiin weebsaayitii garaagaraa irratti koottaa qarshii hojjedhaa onlaayiniidhaan qarshii hojjettanii argachuu hin dandeessu. Mana keessan teessanii qarshii hojjechuu dandeessuudhaan yemmuu itti labsan irra gaheera. Sadarnatiin yookiin immoo gaarummaan akka kanaa namoota irraatii ni argama jettanii yaaddanii duuba isaa maaltu jira jettanii qorachuu danda'utu isin irra jiraata. Kanaafuu ijoollee waaqayyo kan beekuu qabdan isa kanadha. Kanaafuu waaqayyoon jiruuf jireenya keenya keessatti wanta nu barbaachisu ni kenne. Dursaati yaada keessan mootummaa waaqayyoo irra kaawwadhaa. Inni kan isinii dabalama jedhee wangeela Maatiyoos boqonnaa 6:33 irratti inni dubbate waa'ee lubbuu keenyaafis waa'ee foon keenyaadhaafis nu yaada. Nuti ni hojjenna taanaan nuti ni dadhabna taanaan dadhabbii keenya yaa waaqayyo irratti argamu nu eebbisi jenna taanaan nu eebbisa waan ta'eef kanaafuu karaa jallinaa fi raajota jallootaa duukaa buutanii karaa dhugaa irraa baatanii lubbuudhaanis fooninis ibidda keessa akka hin galle adaraa keessan of eeggadhaan ergaa qophii keenyatti taajjabbiin keenya guyyaa irraa isa kana fakkaataa kutaa lammaffaa kan biraadhaan hanga walitti deebinutti nagaan tura. Wasbaata Lagzaabeer.